السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيان تفرد تفتك هي جرتو كسنجر تنجين هاجرات عندك السنو دران درسي كربين فول إفادان جاء رحمة جاء بركة جاء ون عندك السخيرين دجامي كأنما كتبمت فول إفادان ربارك عندك السنو بقربين جاء كبجما كنا نف تأيي جولا كنا جوج على سو نيادان خيرين نكبهندا وان سلا akkaataa quraaniin itti nu ajajuun jala deddeemuun waan akka sadaqaa taatee haqollaa taatee waan tokko waa hedduutu jira wanni silaa soomana keenya nu jalaa miidhu waan akkasiisan irraa fagaachuudhaan irra caalaan ammoo ga'uu caalasii ji'a barakaa fadlii inni qabu jechuudha argachuudha waan kana hundarraa obboleetti kiyya warri na daawwatu jirtu waan ati yaaddu rabbitu qofatu beekaa ji'a kana keessa ammoo abbaan kamuu yoo niyyatee Laylatul Qadriin barakaa inni qabusan niyyatee akka abbaa kamiitittuu itti qajeeltee itti kaate ni argatta jechuudha. Rabbiin bifa filateetii yookaan sadarkaa filateetii miti ka Laylatul Qadriin lafa kaayee fi hojii keetii fi niyyaa kee qulqullina filateeti jechuudha. San argachuudhaaf ammoo duraan dursee hojii keenya ka ji'a Ramadaanaa kana keessa miidhuu hundirraa fagaachuudha jechuudha. Garuu ammoo waan hojii kennaaf soomana kenna wajjin khayriin jabduun nuuf katabamtu hoo akka jajjabeessinu tokkoffaa waan qabaniin ollaa yaadachuu irraa haa ka'u haqa ollaatiif haa ta'u miskiinolee garagaraa harka qal'eeyyii garagaraa haa ta'u walumaa galaani waan akkasii tokko haga rabbiin nama dandeessiseen timira nuusa gimmaa shaatiinis taanaan jedha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin timira Gimmaasha timiraatiin illee taanaan ibidda sodaadhaa jedhan ergamaan rabbii jechuudha. Kanaaf ammoo walumaa galaan kabajamtootaaf hordoftoota kiyya har'a wanni jechuu barbaade Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr jedhamee ka dhufe kuni awwalli isaa rahmataan dhufaa namni rahmata rabbii keessa ooluun barbaannes hin jiru. Rahmanni rabbii yeroo si haguuge rahmanni isaa nahaa dhaqqabduu jedhee namni fakkeenyaaf waan kana fi rahmata rabbii hin kajeelle hin jiru. Rahmanni isaa yoo si dhaqqabe bakka ati jirtutti barakaan si seentii bakka ati jirtu rizqiin halaal seentii bakka ati jirtutti abbaa feetee ol taata jechuudha. Kanaaf ammoo rahmanni rabbii duniyaa fi akiraallee walitti qabata. Rahmanni rabbii kun ammoo nu haa dhaqqabuu warri hin hawwine hin jiran natti fakkaatu walumaa galaani. San dhaqqabuuf ammoo niyyaadha. إنما الأعمال بالنيات نيان وهند درسة صلاة اللي ترى يرو سيتين تراوي تأو سنة اللي غرغرها تأو صدق اللي غرغرها تأو هجوم ربي إنما دندسين بري أرشي تكتيتو بها هاتو وان بتوسين كادتان يرو كرر تأو سر أنفول لقالا قالوا أمو أتياغا كيتين نية الكيتين وانا كان فتشيني jettee kennaarta. Almachaa tokkotu tanaan dura osoo karaa deemanii nama lamaan deeman jechuudha. Dhiifama warri yaadatu ni yaadata jedhee yaada waan kana nama lamaa wal bira deemamu garagaraa dhufanii hin beeku. Garuu jarri nama lamaa taabota bira gaaniinaan taabota kanarratti osoo waa hin dhiyeessin hin dandeettanii osoo dhiiga wayii hin buusinii jennaan homa takka hin qabnuu jennaan. Osoo tiisisallee taate waa buusuu qabdanii dhiigaa jennaan tokko ni dide ani tiisisa xiqqoo tana silaa isiin tiisifni tuni xiqqoodha akkana godhee illee achi darbe silaa nammiitu nalleen goddaatu garuu ani niyya matiyyan balleessu isumaaf jecha niyyadhee tiisisuma sana achiin darbuu jedhee dideennaan dhaanii ajjeesanii jannata gale tokkoo dhufeeti akkasuma jedhaniin qali walau dhubaaban tiisisa qaleeti bataskaana achi darbe. Kitaabni kun ammoo hadiisa sahiiharraayyee namni beeku hundi ni beekaa walumaa galaani warri hin beeknellee waan kana sarchii yoo gootanii argattan jedhee yaada. Tiisisa qalee isiin waan agamiiti ammoo tiisisaaf jecha jara wanni godha waa mallaqa isaan baasuuf latta. Godhee walumaa galaan achi darbee deemedhanii bahe. Namtichi sun
عذاب سيني أمو كتاب رتي دبته المهم والمقالني سلا صديقين تاتيسيسا صديق أوف جري والمقالن يفهم اللي المهم كان فمو كم يوم تطافر دفتو تكيا أكاتان وان كانتين يو أبان الرأف كاركاري مالي والله وانتيتوني جرو دنيا تنكيستي وان هندي مشغولة نمغوتي كيري اللي تعتادو وانو تقوتو نما هرتا ديما يرو كمو نمانغوت تمتو ناف تمتي الحمد لله رب العالمين تمك أبورتي الحمد لله رب العالمين جت مالي بورو ناغوتي غافا بيا نماتي غالي غافا أكا نماتي أنا لقى جباب من جباب جارتي بريدو في مكينة بريدا قبل رحمة ربي سن كيسانا من بفتي كرو سوتشين جاي نمو شباب نكين كبي علاتي في درجة كيس درجة كيتين تينا وهدو ددلغني يروبا يجتشولا وان مسجد تانا لسان تتروسا وان تكونوا تكو كنا كيسات اللي وفدو بتنامني الحمد لله رب العالمين كما تنا ربي نواد تشيسه المهم نيان أكسني كيسابور دوبرتين بيا عربا جفتو باي ميدمتي باي تكا هجين جبان هجين هدو الربا نبدأ وقافينان دستي في مال جلت ونيتاتي وبليتتية نيان دومه سبحان الله جري جلتو ما سئي ربين ديسي إسامو ملياردير قده تايس إرغتشيسي سانا اللي إسات أومي سلي إسات أومي مي سبحان الله جري جلتو والله انترتي سبحان الله أنا ربي الأسكاي إساس نقبا كاي كان جدي ويفي تين تلوان كان لعل في الأمر خير ورقة تنجت ولا دام جرا كوبا جرا دررتو نمو ور ديمتي أكان ديمتو أكملين ديمتو يرو هندا يرو هدو دررتو وان هندا تقفا كلام أبا مناسي لقاودان لما فبدي دي كوتا كبلسته دي فماني بلسه يرو دي رابو ديوكا أولا را إرغان نغايا يوكا جچودان يرو هندر مطراف جچودا كما نمني هندي بيهو حرا سمو أكما جرتني واحد دوان سين بلسته اللي بلستو غرو أموان إفامو سيقو دي ميچيو أكنا واحد دو تنترو كوتو سنجرون دي ديكو نما رمضان أكو أنا سومسي سوداف حتى أنا بسم الله قبعة توقع إيشولا المهم ولا قالني وني سني في همود في اسمان دو أيدي كوتا كله اسمان توني اللي خيري سنين جل سن كيس الرقمتي مصطفاني دررت تبلستي دلاوي وجين اللي قبل راي تمال مالي مصطفى ستتبلس دررت مسكينة ورجتني اللي اسمان يفهم بليانتي يا أتل إذن هندي درر ركاب سينا بيتان جتشولا أني دوغا فيناني yeroo tokko takka viidiyoo nama wajjin dalage malee fuudhaa fi heerumaa fi maal kanas ittillee booni beeytan jedhee yaada bakka hundattuu jechuudha nama intala takka qabadhee amata meeqa guutuu osoo isii naa kennamoo naan kennaniin beekin amata meeqa guutuu taa'aa bahe garuu ammoo akkasii ni deebi'amuun deebi'u icciitiin kuni akkana ta'ee maaf jijjiiramuu dide amalle kun jechuu jira almuhim wanni kun khayri moo sharri illee jedhina la'alla fil amri khayr دررتون ورت لايتي ديتي بالديبو ديتي چولا انما يو اكواسا تبا غوتي تكونا ما تفيو غوتي كوت ور كينرا سرجين عروسه غدينا فودي ويدرال عروسه نا غديتت عروسه برو ففتان سي غدتي غما نغلچته كوت غنباس عروساني نانجته دبين كن مو دبي فكاتو متي واف كيس قبتي لا لي ان ارغيري چونو فرا وان كانوا فرا ارغيرا jechuudha icciitiin ammoo Mustafaan warra maawleen dhaquu dhabee daraartuu wajjin jedhu suni kalaama dubbii duwwaati malee akkasii miti walumaa galaan dubbii wanni jirtu kootu aruusa naa godhi achi as na fudhu anammoo aruusa mana keessanii sii godhan jenneen durallee jechuudha aruusa haflaa kennan aruusa ni godhannaa naaf si'uu bakka feene godhanna guyyaa قال والكيك طوفت قلنا جريني والنا كتاو دبدتي فونا كتاو دبو في متي كيس قال لي ما كنا عسانا من تفرط وقتنا من تيجرونا ما كنا كيس قال لي وكا كفدنا اوف بربادو كيستي حاجه مولين ديمنا كجدو چودا اما لي خليفه تبلبل سو منك ابو كنو كباجرا ور كينت لي غدين قال لي اسيد لي حجي قبا كوتو درارتو وقا في لانجي لما channel ki yarratti illee argamu tinjiru
Video illee gadhiisuu dhiisee jechuudha maayii kana. Hojii wayii akkuma galerraan hojii hedduu mashguula ta'ee biyyallee fudhachuudhaaf waa hedduu keessa deddeemtee barachuudhaaf waa hedduu biizii nama goggolaa. Almuhimmoo osoo akkas jedhu walumaa gala mashguula ta'ee wandalaaxxee ta'ee soomuun hin taatu. Gana waa wanni hin godhu kootu dinaan duraa siif himee siin jettu kana aareetuma waan jedhu wallaaleetuma jallisee. Garuu ammoo Agayoo itti fufa wanni kun ka'edhu jechuudha. Dhugaa fi namni coo tanaan dura guyyaa lama sadii dura viidiyoo waliin gadhiisisan isa immoo akka Frankeetti lallaalee akkanuma lallaalee waan isin jettu waan isin taatu waan hunda lallaalee jechuudha. Dhugaa kanaan dura yoo ammoo yeroo hedduu jaarsa naa barbaaduudha jaartii nama barbaaduudha dubbii afaan hin qabne takka jechuudha. Nama maaltu hati manaa takka jaartii nama barbaaddi ofii fiitti gabbaatee osoo na foodhin jedhiniin. Hiikkaan isaanii dhibeetuma jallisee hayyee bareedaa naaf haa barbaaddu rakkoon qabu jedheetuma jallisee jechuudha. Nama hundi bira dhayitee caaltu bira dhayitee jaalletti fuudhii yeroo tokko tokko ammoo an ammoo Yaman na deebisii Yaman jiraachuu fedha hayyee ima jallisa yeroo tokko tokko Dubaayis deemuu fedha achi teenna. Gaduma dhaabuu na dorgite almuhimmoo walumaa gala obboleettii yoo inni kanaa kun hin taatu. Ima callima jedhaan. Amma filakeeroo walumaa gala warrattu galtee achitti haftee bira uummatiyya bira soomaa jettee Ramadaana jechuudha. Akki kun sirriidha moo sirrii miti sirree miti. Obboleeyyoon tiyyata musliimaa hundi keessanuu namni kun jechuudha akka kamittuu ta'ii namummaa fi wannaan gargaaraa namummaan maal jettii haati manaa abbaa manaa dhiiftee wujhata nazar jedhamee wanni jiru jira. Fakkeenyaaf laalcha isiin sii qabdu yookaan laalcha namni kokko namaa qabu yoo laalte jiruu tiyyaan walitti naa deemuu yoo diddaan dhimma badhiisa jechuudha. Walumaa galaan jiruu tee keessa fakkeenyaaf jiruu nama biraatiin walitti deemuu ni maalti. Amma fakkeenyaaf dubartiin dhiira tomtee bulchitu ni jirti. Akka feeti gootee akka inni fedhetti hin ta'a. Wanni akkana ta'uu hin danda'u jechuu osoo hin ta'in anaaf hin ta'u. Naaf wanni akkanaa hin ta'u wujjata nafarii. Anaaf hin ta'u wanni akkanaa jechuu jedhee murteessu qofa qaba jechuudha walumaa galaan. Kanaaf ammoo hadha ammoo dubbii takkaa ka'irimoo sharri jedhee osoo hin qarrariin osoo adda murteessini viidiyoo kanas waraabee daraartuulee na argituudhaaf namoonni hedduu warri nasiyaanaa yaadullee warri na bira dhaabatee waa hedduu warri na bira dhaabatu jira. Namni sunis haa arganiidhaaf viidiyoo kana wanni waraabee gadhiisuuf jechuudha. Har'a fakkeenyaaf daraartuun akkana jettee taa'ee haga rabbiin mu'jizaa ofii fidutti eegaa osoo hin ta'in jechuudha. Tokkan lalla jedhee osoo waan takkan eegin intala haadhaaf abbaan qajeelaan guddifte akka Yaman isanii baay'annee dhalaan barbaachan qabdu asitti natu maratatee takka keessaa fuudha. Tokkan lalla hadhaa fi boru osoo hin jedhin jechuudha deemuudhaaf tokkan lalla jechuudhaaf. Kuni balleessallee miti inuma as nageetteerte jechuudha. Ramadaanaan sila namni namarraaleen haasa'u ammoo Ramadaana kophattee nama soomsisuu yaalii gochuun ihaanaan tokko tokko jechoota nama aarsuu jechoota nama tuffii wayii namaan jechuun irratti dabalanii gabamuun dhaquu akkamuun ta'uu haganumaayyuu inni tiffiin inni walumaa galaan harka kiyya keessaraa jechuunoo walumaa galaan santu xiqqoo namoonni godha. Namuu ka jallatee ofii jallatee ka tolellee ofii tolee. Kanaaf ammoo walumaa galaan ji'a kana keessaa yeroo duraa kanaan guyyaa duraa kanaan Rabbi rahmata fi keessa naa oolchuu dubbii tanaa kakayrii keessa naaf katabamtiin beekamu. Kanaaf tokko lallaa jedhee nama wayiitti dhaqachuu deema. Ammoo amma kana online akka duraa san waliin gaggabaabsinee fuudhuu osoo hin ta'in ka cinqiillee hedduu qabaa. Hin beekunaa kenna hin na dhorgataniillee dura isiinuu wal isin barsiisaa. Isin dheeressi kabajamtoota hordoftoota kiyyaa qophii kennu xumuraa warri nu wajjin turtan galatoomaa horaa bulaa waan kana ammoo dogongora warri dura jettaniif isin jedhe waan hunda adda baasee wanni isin himeef jechuudha. Osoo haala abbaa keenya bira hin jirre isaaf jaartii wal godhannee waa hunda wal godhannee yeroo as geenne akka tokko finqila kaabnu awwal warra keessan geetteen yeroo ofii balleessanii deemanii achittuu taaftee waa hedduu irratti jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asumaan seensa Ramadaana shahar mubaarakii kanaan wal qabatee jechuudha.
warroonni yuutuubar bitachuu barbaadan yuutuubar gurguddaas haa ta'u subscribe kuma tokko akkuma kudhanii haa ta'u diskaawuntii ajaa'ibaa akka ta'een jechuudha warnootaa fi waan garagaraa wajjin jechuudha lakkoofsa asirra isinii kaa'uun na dubbisaa jechuudha diskaawuntii addaa isinii godhee isiniif kenna gatii ammoo gadi bu'aa ta'een jechuudha baay'ee gadi bu'aa ta'een sun ammoo munaasabaa yookaan ramadaana kana wal qabatee jechuudha diskaawuntiin kun yeroo hunda akkasii miti. Almuhim